Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota Oro App akkam nagaa jirtu baga nagaan jiraattan barnoota keenya guyyaa har'aa akka namoota feesbuukii keessan isin wajjin seenanii akka tasaa yookiin ammoo lakkoofsa keessan irraa koodii fudhatanii isin wajjin seenanii fayyadamaa jiran. Namni tokko fakkeenyaa fi feesbuukii keessan fayyadamaa jira jechuun miseenjarii illee isin wajjin fayyadamaa jira jechuudha. Tokkuma walitti hidhannaa qaba waan ta'eef. Kanaafuu nama feesbuukii keessan isin wajjin fayyadamaa jiru haala kamiin ilaaltanii ofirraa baasuu dandeessan kan jedhu isinitti argisiisa. Na wajjin turtii gaarii ta'a. Yeroo tokkoof feesbuukiin keessan kun ni jira. Feesbuukiin keessan irra ni seentanii jechuudha. Erga haala kana feesbuukii keessan irra seentanii sarara sadan dalga ciise kun ni jira jechuudha. Iddoo sarara sadan dalga ciise kanarra yeroo tokkoof ni tuqattan. Yeroo sana achirra tuqattan haala kana isiniif baasa. Yoo barbaadan asii gadi ol butuudhaan setting and privacy irra seentanii yoo barbaadan asumaan mallattoon akka settingii kun ni jira. Mallattoo akka settingii kanarra yeroo tokkoof ni tuqattan. Yeroo isin mallattoo akka settingii kanarra tuqattan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Jalqaba irratti personal jira, lammaffaa irratti passport and secret jira. Passport and secret kanarra yeroo tokkoof ni tuqattani jechuudha. Yeroo isin passport and secret kanarra tuqattan ammallee haala kana asirra isin galcha. Ammas deebitanii barreeffamuma san passport and secret kanarra yeroo tokkoof ni tuqattani jechuudha. Yeroo isin achirra tuqattan haala kanaan fuula kanarra isin galcha. Gadi bu'uudhaan jala kanaan jechuudha. Bakka amma xiyyaan isin argisiisu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattani jechuudha. Sana booda profaayilii feesbuukii keessanii qabatee isiniif dhufa. Yeroo tokkoof profaayilii feesbuukii keessanii kanarra ni tuqattani jechuudha. Yeroo isin achirra tuqattan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Amma fakkeenyaaf anumatu yeroo garaagaraatiin loogaa'utu godhee seenee jira. Namni isin wajjin fayyadamaa yoo jiraate Facebook bilbila keessan moodelii bilbila keessanii bilbilli keessan bilbila akkam akka ta'e beekuu qabdanii jechuudha. Akka tasaa moodeliin bilbila keessanii fakkeenyaaf amma kiyya kan viidiyoo isiniif waraabaa jiruun kun A14 jala kanatti illee kan jiru A14 jechuudha. Keessan akka tasaa moodelii bilbila keessaniitiin alatti moodeliin gosa bilbila biraa as keessatti argame tanaan nama isin wajjin fayyadamaa jira. Kanaafuu akkam gootan jala kanaan bakkee select device to log out kan jedhu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattani jechuudha. Yoo moodeliin gosa bilbila biraa as keessatti argame jechuudha. Yeroo isin achirra tuqattan haala kanaan fuula kana isiniif baasa. Fuuldura isaatiitti saanduqattii kan isiniif baasa jechuudha. Saanduqattii duwwaa kan yeroo tokkoof saanduqattii san irratti raayitii ni gootan. Sanaan booda log out iddoo jettu kan irra tuquudhaani nama san of keessa darbitanii jechuudha. Erga nama san of keessa darbitanii kaatanii booda maal gochuu qabdanii paaspoortii feesbuukii keessanii jijjiirachuu qabdan. Marsaa sadiif duuba deebitanii erga as biratti deebitanii bakkee amma change passport jettu kana ni gartanii bakka change passport jettu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattan. Yeroo isin achirra tuqattan feesbuuka keessantu isiniif dhufa maqaa feesbuuka keessanii irra ni tuqattanii jechuudha. Sana booda asirratti saanduqa jalqabaa kanarratti paaspoortii isuma jalqaba duraan itti fayyadamaa jirtan san isatti galchitanii jechuudha. Paaspoortii dullacha san saanduqa new passport jedhu irratti paaspoortii haaraa itti galfattanii jechuudha. Saanduqa sadaffaa irratti illee kanuma lammaffaa irra galchitan kan saanduqa sadaffaa irratti illee galchitanii jechuudha. Sanaan booda change paaspoortiin jala kanaan isiniif banamaa. Sana booda change paaspoortii godhachuudhaan koodiin simii keessan yookiin iimeelii keessan irratti yoo akka tasaa isiniif dhufe koodii sana itti galchuudhaan sana booda paaspoortii keessan seef godhattanii jechuudha. Nama bilbila feesbuukii keessan isin wajjin fayyadamaa jiru haala kanaan erga keessaa baaftanii paaspoortii isaallee jijjiirachuun dirqama isinirratti ta'a jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Akka barnoota biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii nagaan na tura.